irna beete ilma nama mataa qabu nama Oromoo yoo narraa achi bahe namiidha je'ee yaadu hunda galfatee jira. Ka waajjira keessa taa'u qofa ilaalin ka manni isaatu waajjira beetee waajjira godhatee Oromoo irratti hojjetu lakkoofsan qabu. Alaa fi keessattuu jechuudha. Mana isaa taa'ee shira hojjetu jechuudha. Ilma biyyatti bilbilee waan biyyarraa hubanne keessaa si ibsa. Yeroo garii waan hawaasa keessa jiru deennati dura biiroo warra mana keessa taa'u kana dafee irra dhagaa jechuudha. Isaantu dafee oduudhaan dhaqqaba. Caasaa informal taate 7,432 ejentii adda addaa ittiin saba kana lafa qabaa jira. Biititu waan takka beektee jirti isteetni kun. Saba guddaa kana seriously fudhattee jirti. Takkaa Oromoo waan tuffatame sana. No. Oromoon tuffanne isteetni Itoophiyaa odoo tuffattee beetini guddannaa beekannaa. Silaa hagalaa nurratti hin gurmooftu. Waan afaan dubbattu miti practically addunyaa kanarraa du'aa ol Oromoo sodaatan mootummaan dabre hundinuu nu sodaatan. Shakkii takka malee waan nu sodaataniif hin rafne halkanii guyyaa hojjetanii jechuudha. Nuti ammoo laata beekinaa hii amma gaafiin kiyya warrummaan Oromoo ni bilisoomsine jenna akka bilisa baasatti isaa taatu akka jaarmee siyaasattu wanni tun bokokaa guddachaa safistikeejaa humne muuxachaa guddachaa dhufuu isiitu beeyna waan isiin gitaa uummanne beeyna yoo dhugatti kateenyu taane ansilaa gaafa beetee Taanzaaniyaa fi Zanzibaritti na yaaman hin qophoofneedha deebisan kiyyaa jechuudha. Sila addunyaan nu afeerte dura carraan akannaan jedhan saba kiyyaa walitti hin qabanne illiitii tiyyaa walitti hin qabanne. Ufiifuu bakka takkatti hin deebine negotiation irratti argamuu kiyyaaf waan dalagamuu qabdu narraa hafe jechuun qaba jechuudha. Arra gullutiin Oromoo hundinuu Oromoo bakka buutee negotiation godhuu barbaadde jechuudha. Ka koree beetee paartii nama lama sadiinis Oromoo bakka buuna jaan. I think seriously dubbii ati marreefu kaafte bakka takka deebuu qabnaa kajuu stateetni kun dhugaa teknooloojiin guddattee saniin jiru economiidhaan guddattee fi teknooloojiin guddattee jechaan jiru ammoo waan nu gabroomsan kana fooyyeeffataa dhufaa jirti baraabararra nuti ammoo waan nurratti cimaa jirtu tana nurra muuxattaa jirtu waan isin kaawuntar goonu harkaan ni qabnaame hagana egaanje keenyaas wal cinaa qabeetii naalaali jechuudha yoo wanni lamaantu waliin gitne taate adeeroo gaa gullitiin akkami koopereeshina wajjin beektee teessee negooshe godhuu dandeessa. Galatoomi gaame gabaabumatti wanti isin jechuu barbaadu kan dheeraallee na haasofsiise waan kanadha. Oromoon kan inni leenca ta'ee ka'ee yeroo Oromoo protestiidha sadarkaa Oromummaa isaatti akka Oromiyaatti waan tocho'eef ulfinas kan argate kan sodaatameefis Ihaadegis gadi ba'ee egaa naagamee amma dadhabee kan jedheef Oromoon akka Oromootti waan ka'eef kan yaadannudha jechuudha yeroo 2000 keessumatti 2010 booddee erga Ihaadeg barcuma hunda to'atee maal waan hunda godhatee biyya kana harkaan qabaa jedhee ofitti amanamummaa guddaadhaan yeroo inni tocho'uu jalqabu Oromoon illee beeki bunas shaayis walaffeertee cimina Ihaadeg walitti himuu jalqabdee turte. Oromoo dhumtuu ani nama baay'ee argeera buna naa bitee taa'ee kana booddee waa'een Ihaadeg hin yaadamu hin haarinaas kanaaf hin dhiphatinaas jedhee kan walaffeeru baay'eedha. Maaliifan kana siin jedha seete dubbiin dubbii ijaarsaati. Siigalee dubbiin dubbii ijaarsaati. Ijaarsa sana mataa isaa rukuttee jennaan yookaan mataan isaa rukutamee jennaan warri amma jennu kun qeesni, sheekiin, paastariin, evangelistiin hundi afooshaan kan qaxaramee hojjetu hundumtu lafa wiirtuun aangoo jirtu sana ilaala. Cimina kee ilaaleetu innis karaatti gala. Dadhabaan kee, laafaan kee hundumtu ija banateetu diinni akka inni humna dhabe baree ulfina ofii kennuutti ka'aa jechuudha. Gaafa ati bittinnoofte gaafa ati qabsoon kee gatii dhabe namni hundumtu
aliif firri hundumtu wanti kun gatiin qabu siin jedha. Kanaaf dubbiin dubbii ijaarsaati siin jechuu kooti. Ijaarsa tolee jennaan tarkaanfii tolee jennaani warra horiidhaan inni bitate dhiisi. Warrumtii isaaf qaxaramanii biddeen hojjetanii nyaataniyyuu jalaa ka'u jechuudha. Iyyata galfachuutti ka'u. Amma al tokko yaadatta yoo ta'e bara waraana Tigraay sana Geetaachoon gadi ba'ee waa dubbatee ture. Gaafa isaanii as dhiyaatanii kaaba shawaa ga'anii ministeeronni Abiy warri inni qaba jedhu hundumtuu laa beekaa nuyi keessa hin jirru jedhanii ergaa ergataa jiru. Kun dhugaadha beeki. Kun dhugaadha. OPDO'n by nature akkasuma garuu mucaa hundi namaayyuu amala akkasii waan qabu natti fakkaata. Keessumatti biyyi sun kan injifate kabajuutu jira. Kan jabaate kabajuutu jira. Akka Mararaan jedhu faranjiiniif waaqni kan jabaate gargaaruudha Mararaan. Waa'ee biyya sanaa waan beekuuf jedha beeke. Kanaaf dubbiin ijaarsa toltii ijaarsa baddi. Ati Oromoo beekte. Anatu beekaatuun ta'ini Oromoo beekte. Bal'ina isaa, guddina isaa, laafina isaa, jabina isaa beektee bifa ittiin Oromoo walitti sassaabdu tolchitee jennaani diinni gaafa sanadha kan inni mogoleen isaa rukutamu. Anamma keessa deebi'ee dubbachuun naqu waa'ee Oromoo Protestii. Taankii isa kamiin fuudhee ba'eeti. Jechuun taankii hammas karaa dhumarratti hafe bara jechuun taankii gadi baasuu bilaashadha bara. Maaliif Oromoo waan ati taankiidhaan gadi baaftee injifattu hin turre. Booddeerra akkuma argite warri OPDO amman qabsoon kun iyyuu kan keenyadhaa jedhan gadi ba'an. Maaliif akka Oromoon ijaarsa hin qabne baranii bilbilaan maaliin kophaatti haasofsiisanii hundumtuu qica ulfina ofii eeggatee biyyatti galuu barbaade. Gaafa ilaalanii dubbiin akka Oromummaadhaan qabsaa'anitu hin ta'in eliitiin Oromoo qabsoo Oromoo qicatee akka isaaf tolutti godhatee inni tokko akka paartii isaatiif tolutti inni tokko akka itti selebiritii ta'utti inni tokko immoo akka ittiin horii argatutti tolfatee galuu barbaadaa jira. Kanaaf OPDO'n maal godhu? Nuyi dhabbaan qabsoo kanaayyuu. Beek OPDO'n gumaacha hin qabu siin jedhaan jiru. Considerable. Gumaacha considerable ta'e qaba. Maaliif Oromoon gaafa inni leenca ta'ee ka'u Oromoo qabachuutu nu baasaa. Yoo Oromoo qabanne akka injifannuu beennaa jedhaniiti kan isaan Oromootti makaman. Lammaanii ka'ee kan inni waaqni keenya gooftaan keenya Oromoodha kan jedhe gaafa sana dhalate miti. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafa sana dhalate miti. Siigalee Oromootu leenca ta'ee ka'e. Kanaan dura gaafa Oromoon injifatamneerraa kana booddee keessaa hin qabnu yaada waggaa 50 hin bitaa jedhee buna walaffeeree walitti himu. OPDO'nis abdii kutatee taa'ee ture. Gaafa Oromoon leenca ta'ee ka'u garuu malaan Oromoo Protestiitti makamuu caasaan Oromiyaas akka inni Oromoo Protestii gargaaru gochuu poolisiin Oromiyaa Oromoota tokkosuu dhiisee warra mormu wajjin suuraa ka'uu ajjabee hiriira bahutu ka'ee jechuudha. Sana keessa deebinee dubbachuun hin barbaachisu. Dubbiin cimina toltii yooti ijaarsa toltee as baate warri amma miliyoonii 20 jedhe miliyoonii 30 jedhe hundumtiyyuu kan kee. Waldhaalaa kee, joonja'aa kee, raataa kan bari raatesse hundumtuu gara mana isaatiitti deebi'a gaafa Oromoon jabaatee wal ijaara jechuudha. Amma Oromoon laafnaani qeen Oromoo niwukileesiin qabsoo Oromoo bittinnoofnaantu haree jireenya isaa tolfachuudhaaf deeme. Warri jireenya tolfachuudhaaf deeman immoo akkuma bara Ihaadegillee waggaa 4 fi waggaa 5 fayyadamanii uumaa miti bara. Ji'a 5 hojjetanii salphatanii ari'amu. Ji'a 5 itti fayyadameetu Abiyyi kaalchoodhaan dhiitee ari'a. Kanaani namichi sun kormeedha. Ji'a 5 caalaa sin kabaju. Fira kee diigdee, mana kee diigdee, saba kee salphistee gaafa itti galtu baga nagaan dhuftee jedhee horii sii kennee mana sii kennee maal jedhaa isa booddee kaalchoodhaan si dhiita. Salphattuu nanaa atiyyuu salphattuudha maalin si kabajaa salphattee dhuftee uummata kee salphiftee dhuftee kan jedhudha bu'aansaa jechuun warra dhaqee harka kenneerraa laali namicha maqaan isaa ammaan harkaa badee jeneraala Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo ture saawuziirraa kan deeme sanyii faa maal ta'e eeggatama ulfina miti. Jechuun ani
waan isaan kanaan dura hojjetaniif kabaja guddaadhaan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan isaan amma hojjetan kun isa duraa kaansilii godhee naman waan isa amma namni durayyuu diinaa wajjin walii galanii woboo no akkasumiti sanyiifaan qabsoo Oromootti amananiitu jireenya isaanii kennaniitu daggalatti galanii beeki gurbaan kun hooggansa KFO keessa ture ijoolleen atamma argitu kun jaal shurrubbee faan hundi isaanii qabsoo Oromoo keessa ijoollee turanidha Oromoo miina jedhanii miti kan daggala kun irraan eegamu Oromoo miidhuudhaaf kana miti garuu adeemsa keessa karoorri diinaa injifate siigalee maaloodha kan inni injifate siin jedhu biltsiginnaan karoora baaseetu karaa isaan ittiin wajjin dubbachuu danda'an bitamuu akka danda'an iddoo tokko ga'ee mul'ate harka kennatan ulfinatti isaanii eeggataa kana booddee no ulfina miti salphinatti isaanii eeggata isaantu filate ituun beekin natti hin fakkaatu beekanii tilmaammatanii itti lixan ulfinni waan isaan eeggatu natti hin fakkaatu kanaaf namni miliyoona 20 ta'uuf miliyoona 50 ta'uutu hin ta'in ijaarsa sana keessatti Oromoon ijaarsa tolee jennaani Oromoon hin injifataa siin jechuu kooti. Ani waraana bilisummaa Oromootiif kabaja guddaadhaan qaba. Oromoon gaafa tokko ta'e garuu you can imagine wanta baay'ee miti kan barbaachisu. Har'ayyuu lolli biltsiginnaadha loltuun biltsiginnaa gamasii gamana ilaalaa jiru. Hin argina jechuun barbaachisu ammaa dubbachuun malee loltoonni gamasii gamana ilaalaa jiru. Maannuu wayyaa kan jedhu lolli dhuma dhabe waan ta'eef. Gamasiif gamana ilaalaa hin taane waan ta'eef. Gaafa Oromoon jabaatee ka'u gaafa akka Ameerikaatti caasaanii biyya sanaa. Amma Ameerikaan maal goote bara Alsiisiin jedha bara Mubaarak yaadatta yoo ta'e gaafa uummanni Misiraa addabaabayii guutu dhuma jetteetu baate. Akka uummanni kun deebi'uudhaaf hin jirre akka inni injifatu gaafa bartu bari isan amma diplomaatiitu kana jedhee warra gaafa Afrikaatiif ergametu kana jedhee Ameerikaan ibsa baastee miti. Pirezidaantiin matumti isaa as ba'eetu Obaamaan gaaffiin uummata kana deebi'uu qaba. Maaliif poolisiin Ameerikaadhaa ifa galaadha. Waa'ee mirga namaa, demokiraasii sun waan lammaffaadha. Inni gowwoomsaadha inni. Waan lammaffaadha sun. Yoo fedhii isaaniitiin wal qabatee demokiraasiin ta'e hin jaallatu keessumatti warri demokiraatiidha. Hin jaallatu. Garuu imaammanni Ameerikaa keessumatti naannoo gaafa Afrikaatti nama aangoo bulchiinsaa qabate wajjiniin hojjechuudha. Wajjin hojjechuudha. Kanaafi waa'een qabsoo Oromoo ijaarsa toltii warrumti biyya alaas taanaan caasaan biltsiginnaas taanaan loltuun biyya sanaallee taanaan gaafatti jabaattee fallinni qabu hin jiru siin jechuu kooti si wajjin dubbachuu malee. Fayyaade Dr. Itana, I think wanni keenya irra turre sagantaan harkaa dhuma jeetiin sodaadhe. I think uummanni maybe paartii biraatti dachaana hagana irraa qayyabadhaa mee diskashina keessa itti fufaa kana booda. Gabaabinaan wanni dooktarii jechaa jiru maali? Nu bira waan dalagamuu qabdu, dalagaan jajjabduu nu biratti hafteedha. Haga beeytee dirqama keenya beenitti gaba ijaarsaa hooggansallee as keessaa oomishnee baasuu hin dandeenyu. Wannummaan beeytee irraa gurmuu isteet Itoophiyaa kana heddummeessaa jiruu fi waan nu biraa dalagaan beeytee waan laafina keenyaa fi hanqina keenyaadha. Kana gaamee oggoloonni adda bilisummaa Oromoolleen, KFOlleen, WBOlleen as keessaa waa fudhatanii saba kana laafina waan jiru san reyaalitii jirtu amananii akka furmaata itti barbaadan Oromoolleen beeytee kanaaf akka dhiibbaa godhu dhaamsa keenya asumaan dabarsinu. Mee Dooktar gara kaabaatti isan geessaa jechuu kiyya. Santu irra xiqqishoo nama lashooma qabdi jechuu kiyya. Namni dhakaa nama guuratullee hin jiru. Kanaafuu bal'inaan irraa haasawachuu hin dandeenya. Tan kaabaa kana waggaa laallee kaabaa bakka lamatti adda baafnu ka Tigraay ittiin dhufa. Rakkoon Tigraay beekadhu ammallee Oromiyaa fi Amhaariyaa fi Tigraay yaa fudhanne rakkoon Tigreedhaa ammallee irra wayyaa. Ammallee structurally waan adrees godha.